xaaliyaanonni biyya keenya koloneeffachuuf yaalanii dadhabanis maqaa magaalota iddoo tokko tokkoo fudhatanii galanii moggaafataniiru. Maaliif laata? Finfinnee, Jimmaa, Gondor, Maqalee, Diradawaan attamiin xaaliyaanitti moggaasa daandiiwwaniif addabaabaayyiwwanii ta'ani laata? Daawwattoota keenya akkam jirtu? Bunaaf nagaa hin dhabinaa isiniin jenna. Ani Magarsaa Baqqalaati. Iddoonsaa buufataalee baaburaa kanneen giddugala Room durii irraa xiqquma fagaatee argama. Seena qabeessaa fi mallattoon Room kan waggaan tuuristoonni miliyoonaan daawwatan Koleesiyem fageenya kiiloomeetira 5 irratti argama. Hambaaleen waggoota dheeraa lakkoofsisan dhiyeenya irratti marsanii argamu. Naannichi garuu umurii Room qabdu wal bira yeroo ilaalamu haaraadha kan jedhamu miti. Gamoowwan mana jireenyaa baay'inaan keessatti argamuun illee iddoowwan daldala muraasni ni argamu. Iddoon kunis Kaarteeroo Afrikaanoo jedhama. Ollaa Afrikaa akka jechuuti. Daandiiwwan ollaa kanaattis moggaasa magaalota Afrikaa xaaliyaaniin itti imalte hundaa kan qabate fakkaata. Itoophiyaa, Eertiraa, Somaaliyaa, Liibiyaa, Asmaraa, Moqaadishoo, Tiriipoolii fi Finfinnee moggaasawwan daandilee Roomiitti argaman keessaa kan argamanidha. Kanneen qofaas miti. Daandiiwwan hedduun yookaan addabaabaayyiiwwan muraasni maqaa magaalota Itoophiyaatiin waamamu. Room irraa fageenya kiiloomeetira 275 irratti kan argamu jiddugala magaalaa Filooraansi keessatti ammoo maqaa Adwaa jedhuun addabaabaayyiitu jira. Magaalota xaaliyaanii kana keessattis daandiiwwan moggaafaman jiraachuutu himama. Ofii xaaliyaan keessatti daandiiwwan tokko tokko maaliif maqaa magaalota Itoophiyaatiin waamamu? Beentoo Meseloonii fi magaalota xaaliyaanii yeroo ammaatti baay'inni tiraafikaa kan keessatti mul'atu Afrikaanoon kan jalqaba jaarraa 20ffaa irratti hundeeffamedha. Yeroo sana xaaliyaanitti magaalonni babal'achuu kan itti eegalan kan dizaayiniin ijaarsaa gamoo haaraan itti eegalan ture. Yeroo sana magaalonni xaaliyaan durii kan akka yaada ijaarsa haaraa waliin akka walitti hidhataniif yaaliin itti eegalamedha. Yeroodhuma wal fakkaatutti xaaliyaaniin yeroo lammaffaadhaaf waraana ishee gara Itoophiyaatti ergitee turte. Injifannoo Adawaatiin waggoota 39 booda xaaliyaaniin Itoophiyaa weeraruudhaaf kaatee mootummaa abbaa irree olaanaa hundeessee kan ture Meselooniin harkasaa tokkoon magaalota xaaliyaanii babal'isaa gama biraatiin ammoo Itoophiyaa irratti waraana bobbaase. Paartii biyyoolessaa faashistii hundeessuudhaan bara 1922-1943tti xaaliyaanii kan bulche Meselooniin Room dabalatee yaada magaalota xaaliyaanii hammayyeessuu qaba ture. Yaadni kun ammoo gara hojiitti yoo jijjiiraman naannolee uumaman keessaa tokko Kaarteeroo Afrikaanooti. Yeroo sanatti hanga tokko Itoophiyaa keessa kan turte xaaliyaaniin daandiiwwan naannichaa maqaa magaalota Itoophiyaan moggaaftee ollaa sana keessa maqaa magaalota Somaaliyaa, Liibiyaa fi Eertiraanis jiru. Dursaan mootummaa faashistii Meselooniin yookaan duucheen magaalota xaaliyaanii seena qabeessummaa isaanii osoo gadi hin lakkisin hammayyaa akka ta'aniif hojjeteera. Barreessaan dhimmoota dizaayinii gamoo Joonaataan jedhamu tokkos bara 2016tti yaalii Meselooniin taasiseen danaa Room jijjiire jechuun barreesse. Itti dabaluunis duucheen haaluma addunyaa hammayyaatiin fedhiin biyyaa akkuma durii kan beekamte akka taatuuf ijaarsa gamoowwaniitiin akka mul'atu taasisuun ni calaqqisa. Fedhii isaa kana kan agarsiisan kaartawwan dhagaaf naasii irraa hojjetaman 5 gurguddaan jidduu Room keessatti fannisee akka ture kaafama. Kaartawwan kanneen keessaayis 5ffaan fedhii Meseloonii haala ifa ta'een kaa'ee jira. Kaartaa 5ffaan impaayeroota Room haaraa agarsiisa. Kaartaan kunis impaayera xaaliyaanii haaraa keessatti biyyoota Awurooppaa muraasa dabalatee Tuniiziyaa, Liibiyaa, Masrii, Sudaan, Somaaliyaa fi Itoophiyaa hammatee jira. Bara 1911tti mootummaan xaaliyaanii duraanii bulchiinsa Liibiyaa keessaa qabu muraasa duucheen bara 1934tti
guutumaa guutuutti of jala galchee jira. Akka lakkoobsa Itoophiyaatti bara 1928tti waraana baatiiwwaniif geggeeffameen booda waraanni Xaaliyaan Itoophiyaa weerare. Bara 1934tti ammoo Albeeniyaa qabatanii. Isaan alatti yaanni kaartaa impaayerii Xaaliyaanii lafarratti hin mul'anne. Moggaasa magaalota Itoophiyaa biyya Xaaliyaanitti kaarteeree Afrikaanoon akkuma ollaa Xaaliyaanii kaanii daandiiwwan gurguddaan ishee daandiiwwan xixiqqaa yookaan addabaabaayyiiwwan xixiqqaan yookaan piyaassaan jiru. Qaamoleen Afrikaanoo kunneenis Xaaliyaaniin karaa tokkoonis ta'e karaa biraatiin maqaa biyyoota koloneeffataniitiin moggaafamanii viyaalee Itoophiyaa, viyaalee Eertiraa, viyaalee Soomaaliyaa fi viyaalee Liibiyaa maqaawwan daandiiwwan gurguddoon naannichaa ittiin moggaafamanidha. Viyaa Adwaa, viyaa Asmaraa, viyaa Dirredawaa, viyaa Mitsuwaa, viyaa Tigree, viyaa Laaguu Xaanaa, viyaa Maqalee, viyaa Addigiraat, viyaa Sidaamaa, viyaa Indaartaa, viyaa Timbeen, viyaa Ashengee, viyaa Tiroopoolii fi viyaa Bingaazee kanneen maqaa daandiiwwaniif moggaafaman keessaa Piyaassaa Finfinnee yookaan Addabaabaayii Finfinnee akka jechuuti. Piyaassaa Jimmaa, Piyaassaa Ambaalaagee fi Piyaassaa Gondor addabaabaayyiiwwan xixiqqaa daandiiwwan qaxxaamuraa yookaan kan naannichatti argaman ittiin moggaafaman keessatti argamu. Naannichatti moggaasa kanneeniin alattis maqaan daandiiwwanii yookaan addabaabaayii hedduun jiru. Qaama magaalaa guddoo Xaaliyaanii Room kan taate kaarteeree Afrikaanoon maqaa Tireestee jedhamuunis ni beekama. Iddoonsaas kutaa kaabaa magaalattiitti argama. Naannichi naannoowwan jireenyaa darbii 5 hin caalle hedduus ni haammata. Kaarmeeloo Kireeventii faashistoonni Itoophiyaa keessa bara dheeraaf kan turan itti fakkaatee ture. Daandiiwwan kan maqaa magaalota Itoophiyaatiin moggaasanii jedhu. Room keessatti dhalatanii kan guddatan ga'eessi waggaa 65 Kaarmeeloon Itoophiyaadhaaf jaalala addaa qabaachuu ibsu. Kanaaf waggoota dheeraaf dhimmoota Itoophiyaa itti dhiyeenyaan kan hordofanii seenaa Haayile Sillaasee erga dubbisaniin booda dhimma Itoophiyaatiin caalaa hawwatamuu dubbatu. Xaaliyaaniin Itoophiyaa weeraruu ishee cimsanii kan morman Kaarmeeloon turee yoo qo'adhu maatiin koos haa ta'anii firoonni koo Itoophiyaa deemanii akka hin lolle hubadheera. Itoophiyaanota hin ajjeefne sanaanis baay'ee gammadaadha jedhu. Moggaasa daandiiwwanii irrattis Kaarmeeloon akka jedhanitti akka yaadannoon Itoophiyaa jiraatuuf yaaduun kan taasifame miti. Sammuu mootummaa faashistii keessa kan ture fedhii bulchiinsa babal'ifachuu kan agarsiisudha. Yeroo sana magaalota babal'isaa ture. Naannoleen ijaaraman haaraan Itoophiyaa fi biyyoota kolonii Xaaliyaanii jala turan kaan keessatti maqaa magaalota bebbeekamoo moggaasuu eegalanii. Yeroo tokko tokkos kan maqaa adda waraanaatiin moggaafamanis jiruu jedhu. Daandiiwwan naannichaa bulchiinsa haaraa Xaaliyaanii jechuun moggaasanii. Kanaanis holola lammiilee Xaaliyaanitti boonsi akka itti dhaga'amu taasisaa turanii jedhu. Kaarmeeloo Kerventiin moggaasawwan kanneen yoon ilaalu miira manaatu natti dhaga'amaa jedhu. Kaarmeeloo Kerventiin yeroo torba gara Itoophiyaatti marmaaraniiru. Itoophiyaadhaaf jaalala addaa qabaatan illee ollaa kaarteerii Afrikaanoo magaalaa Itoophiyaa qaban bira yoo dirqama ta'e malee deemuu hin barbaadu jedhu. Maaliif laata? Dhugaa dubbachuudhaaf naannichisaa kan nama hawwatu miti. Kan kondominiyeemiin guutamedha. Magariisa baay'ee hin qabu. Tiraafiikni itti baay'ata. Bakka konkolaataa dhaabdu argachuuf ni rakkatta. Kanaafuu naannicha baay'ee hin jaalladhu jedhu. Yaada kana Finfinneetti dhalatanii kan guddatan jaallataan Itoophiyaa biraa Kaarmeeloo Joordaan ni qooddatu. Naannicha dhaquun miira manatti argamuu qabaataa jedhu. Naannicha nama hawwachuu baatulleen achi dhaquun nama gammachiisa. Naannoo sana yoon dhaqu hammam mana jirutti natti dhaga'amaa jedhan. Namni kunis karaa haadhaatiin lammii Itoophiyaa yoo ta'an hanga waggaa 21tti Finfinnee jiraatan. Maanguddoon waggaa 70 kunis waggaa 48tiif ammoo Xaaliyaaniin jiraatan. Bara dargiitti Itoophiyaa bahuun gadda itti uumee ture. Ani biyyi koo Itoophiyaadha. Xaaliyaaniin biyya abbaa koo ta'ulleen xiyyaararraa bu'ee yoon Room qaqqabu akkan waan du'eetti natti dhaga'ame. Baay'ee gaddeen ture. Sababni isaas maatii koo, haadha koo, iddoon itti dhaladhe, hiriyoota koo dhiiseen dhufe jechuun yaadatu. Kanaafis
miira gaddaa koorraa boqochuuf ollaa moggaasa maqaa Itoophiyaa qaban bira dhaqeen turaa jedhan. Akka har'aa Google Maap bara hin jirretti naannicha attamiin akka argatan dubbatu. Kaartawwan waraqaa atoobisii fi baaburri itti fayyadaman irraa Itoophiyaa fi maqaan magaalota ishee argee jedhu. Isaan boodas yeroo osoo hin fudhatin kaarteeree Afrikaanoo daawwatan. Akkuman dhufeen torbanillee osoo hin guutin gara sanan dhaqe. Erga jedhaniin booda hanga ammaattuu yoon achiin darbu miira manaatu natti dhaga'ama. Maqaa magaalota biyya koo yoon achirratti argu miira akka waan biyya koo jiruutti natti dhaga'amaa jedhu. Xaaliyaanitti daandiiwwaniif maqaa kennuu ilaalchisee seerri biyyoolessaa tokko hin jiru. Kunis aangoo manneen qopheessaa fi waajjiraalee kantiibaatiif kan kennamedha. Bulchiinsonni magaalaa daandiiwwaniif maqaa kennuurra yoo barbaachisaa itti fakkaate jijjiiruufis aangoo qabu. Roomii fi magaalota Xaaliyaanii kana keessatti moggaafni daandiif iddoo kanneenii seenaa hojjetaniin, namoota haleellawwan adda addaatiin ajjeefamaniin, haala seenaa naannichaatiin yookaan haalawwanii fi iddoowwan Xaaliyaaniin wal qabataniif yaadamuu qabaniin moggaafamuu akka danda'an ibsameera. Ka'umsa kanaatiinis Roomitti iddoowwan lama maqaa atileet Abbabaa Biqilaatiin daandiiwwan moggaafamaniiru. Daandiiwwan kaarteeree Afrikaanoo maqaa magaalota Itoophiyaa moggaafamanii hanga har'aatti turuu isaanii Kaarmeeloo lamaanuu haala gaariin ilaalu. Naannichatti maqaan Itoophiyaa jiraachuu isaatiin dhaloonni amma jiru yeroo badaa ture akka hin yaadanneef gaariidha. Dargaggoonni yeroo darbe maaltu raawwatamee ture kan jedhu baruudhaaf waan gaariidha. Yakka Xaaliyaaniin Itoophiyaa irratti raawwatteefis yaadannoo gaariidha jedhu Kaarmeeloo Kiriventiin. Itti dabaluunis iddoon kun yaadannoo qofa ta'ee turuu qabaata, baduu hin qabaatu. Maqaan yoo badeef jijjiirame akka waan seenaan haqameetti lakkaa'amaa jedhu Kaarmeeloo Jordaanoon ammoo yeroo badaa weerara sanaatti moggaafame, garuu seenaan hin dhaabbatu. Bara faashistiin booda daandiiwwan kunneen kan jibbaa osoo hin taane kan jaalalaa, kan yaadannooti jedhu. Haaluma wal fakkaatuun mootummaan faashistii naannolee kanatti keessattuu maqaan Adwaa jedhu daandiiwwaniif addabaabaayiif akka itti fayyadaman kaasu Kaarmeeloo Kireeshin. Yeroo Masaloonitti haaloo baaneerra jechuun Adwaa iddoowwan garaagaraatti moggaasaaf itti fayyadaman, holola of tuulummaaf itti fayyadaman ture. Kanaan magaalota hedduu keessatti Adwaa yookaan maqaa magaalota Itoophiyaa hedduu kan moggaasan jechuun ibsu. Dhugaadha, magaalaa seena qabeettii Xaaliyaanii kana bira Filooriins iddoowwan giddugalaa buufata baaburaa fi magaalaa keessatti addabaabaayiin Adwaadhaan moggaafamee jira. Magaalaa keessatti addabaabaayiin Adwaadhaan moggaafamee jira. Sababiin moggaasichaa garuu kan yeroodhaa gara yerootti hirrachaa dhufe fakkaata. Kanarraa asuma irratti xumurraa seenaa biraan hanga walitti deebinutti horaa bulaa.